raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuuni dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan akkam jirtu nagaaf kabajni nuti isiniif qabnu bakkuma isin jirtanitti isinaa ga'u jechaa oduu guyyaa har'aaf qopheessine kan isinitti himu anseenaa beekumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Ambootti mooraa humna addaa Oromiyaa haleeluun dhaga'ame. Naannoo uummattoota kibbaatti uummanni godina Koonsoo uummata Booranaa hongeen rukuteef deeggarsa nyaata beelladaa fi bishaanii taasisan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti dargaggoon Tashoomee Tasgaraa jedhamu waraana mootummaan ajjeefamuun ibsame. Hongee Booranatti mudateen walqabatee haalli naannoo sana jiru baay'ee gaddisiisaa ta'uusaa addi bilisummaa Oromoo ibse. Kunneen hangafoota oduu guyyaa har'aati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa poolisii humna addaa Oromiyaa magaalaa Amboo naannoo yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa bakka addaa Awwaaroo jedhamuun beekamutti argamu haleeluusaa jiraataan magaalaa Amboo raadiyooniin Dirree Shaggar dubbisee dhugaa baha. Maddi keenya kun akka ibsanitti waraana bilisummaa Oromoo sanbata onkoloolessa 6 bara 2014 halkan naannoo sa'aatii 4 booda mooraa poolisii humna addaa Oromiyaa irratti dhukaasaa kan bane yoo ta'u sa'aatii murtaa'eef dhukaasni gama qaamota lamaanirraa dhukaafamu itti fufuun sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa akka ture ibsaniiru. Sababa tarkaanfichi mooraa keessatti fudhatamee fi erga tarkaanfiin kun fudhatamee asitti qaamolee nageenyaa mootummaa malee qaamni dhuunfaa kamiyyuu naannicha akka hin geenyeef dhorkamuu isaaniitiin tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin fudhatame kanaan walqabatee miidhaa poolisii humna addaa Oromiyaa irra ga'e adda baafachuu akka hin dandeenye maddi raadiyoonii Dirree Shaggar himaniiru. Erga tarkaanfiin kun waraana bilisummaa Oromootiin fudhatamee asitti kaabinoonni mootummaa magaalaa Amboo sodaa guddaa keessa seenuun waajjiraalee mootummaa dabalatee manneen hooggantoota bilxiginnaa magaalaa Amboo keessa jiraatanii waraana meeshaa gurguddaa qabateen eegamaa jiraachuu maddi keenya ijaan arguusaa ragaa bahaniiru. Haaluma kanaan sodaa fi yaaddoo mootummaa bilxiginnaa mudateen sochii waraanni mootummaa meeshaa gurguddoo qabatee magaalaa Amboo keessatti taasisaa jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa dhufuu himaniiru. Oduu wal fakkaatuun tarkaanfiiwwan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa naannawaa magaalaa Mugar akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu naannawaa magaalaa Daawwichaatti waraana mootummaa irratti fudhateen haleelee olaantummaa qabu gonfachuu gabaasaalee adda addaarraa hubachuun danda'ameera. Gabaasichi kan wabii waaqooti. Hariiroo nuti uummata Oromoo waliin qabnu maqaarra darbuun dhiiga walirraa qooddanna kan jedhu naannoo uummattoota kibbaatti bulchiinsi godina Koonsoo rakkoo hongee godina Booranaa mudateen loowwan kumaan lakkaa'aman jalaa du'aa jiruuf nyaata beelladaa konkolaataa fe'isaa 18 fi bishaan bottee 2 gara sanatti erguun deeggarsa gochuu isaanii koomishinni godinichaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksiseera. Rakkoo fi dhukkubbii obboloota keenyaa uummata Booranaatiin nutis dhukkubsanneerra kan jedhu bulchaan bulchiinsa godina Koonsoo obbo Daawwit Gabayyoo guyyaa hongeen balaafamaan kun loowwan isaanii harkaa fixuu jalqabee eegalee qaamaan isaanirraa fagaannus qalbiin keenya miidhameera erga jedhee booda deeggarsi uummanni godina Koonsoo taasise kun isa jalqabaa malee kan dhumaa akka hin taane mirkaneesseera. Deeggarsa taasisan kanas bulchiinsa godina Koonsoo obbo Daawwit Gabayyoo dabalatee hooggantoonni aanaa magaalaa fi kaabinoonni sadarkaa garaagaraa irratti argaman hanga magaalaa Yaabal'ootti geessuun uummataaf kennuun jajjabeessanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu hongee lubbuu beelladaa galaafachaa ilmoo namaatti ija babaasaa jiru kana jalaa baraaruuf hanga ammaatti deeggarsas ta'ee tarkaanfiin fudhate tokkollee dhabamuunsaa haalaan gaddisiisaa ta'uusaa namoonni kallattii garaagaraan yaada isaanii ibsachaa jiru. Liiban Jaarsootu qindeesse. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda qonnaan bulaa Mucucoo Boollii jedhamutti onkoloolessa 6 bara 2014 dargaggoon Tashoomee Tasgaraa jedhamu bifa suukaneessaa ta'een humnoota mootummaa bilxiginnaatiin maatii isaa fuulduratti ajjeefamu namni itti dhiyeenyaan quba qabu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera.
Akka maddi keenya kun jedhutti dargaggoon kun nama qaama siyaasaa kam keessayyuu hin jirree fi maatii isaa waliin jiraachaa ture ta'uu ibsuun sababa waraana abaawoo shanee waliin quunnamtii qabda jedhuun qofa maatii isaa fuulduratti miseensota humna addaa poolisii Oromiyaatiin rasaasaan reebamee ajjeefame. Godinoota Wallaggaa arfan keessatti namoonni ajjeefamanii fi eessa buuteen isaanii humnoota mootummaatiin dhabamsiifaman kanneen miidiyaa irratti ibsaman ol akka ta'an kan ibsu maddi kun qaamota mootummaa bilxiginnaan hidhachiisee bobbaaseen hawaasni nagaan bahaa fi gala dhabee dararaa guddaa ibsuuf nama rakkisu keessa jiraachuu hima. Bifuma wal fakkaatuun ji'oota muraasa dura Amaanu'eel Wandimmuu barataa ganna 17 poolisoota humna addaa Oromiyaatiin harkisaa dugda duubatti hidhamuun addabaabayii magaalaa Dambidolloo walakkaatti argamu irratti bakkee maatii fi firoonni isaa argaman uummata bal'aa fuulduratti ajjeefameera. Torban darbe keessa dargaggoonni lama godina Booranaa keessatti humnoota addaa naannoo Oromiyaatiin rashanamuu viidiyoon agarsiisu fuula miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Hongee uumamaa fi namtolchee naannoo Booranatti mudateen walqabatee haalli iddoo sana jiru baay'ee nama gaddisiisa jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibseera. Booranni mankuusaa aadaa fi duudhaa Oromooti kan jedhu ABO'n sababni rakkoo kanaas mootummaa bilxiginnaa fi naannoon Oromiyaa lola humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiraniin alatti uummata hongee uumamaa fi namtolcheetiin haleelamaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu isaaniitiin akka ta'e ibsee kibba biyyattiitti namoonni 10,000tti lakkaa'aman hongee fi hidhattoota mootummaatiin du'uu isaanii eereera. Deeggarsi hatattamaa dhiyeessiin bishaanii fi midhaan nyaataa uummataa fi beellada godina Booranaatiif hin godhamu taanaan haalli nama gaddisiisu mudachuuf deema jechuun kan akeekkachiisu addi bilisummaa Oromoo uummanni godinichaa baroota dheeraadhaaf hanqinaalee bu'uuraalee misoomaa daandii mana barnootaa fi hospitaalaa isa quunnamaa turaniin rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiran cinatti hongee isaan mudateen akka malee miidhamuu beeksiseera. Dhumarrattis uummata hongee hamaan afaan banatee nyaachuuf jiru kana du'arraa baraaruudhaaf dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa ollaa fi michuuwwan Oromoo namoota dhuunfaa fi uummanni Oromoo gola addunyaa jiru hundi xiyyeeffannaa itti kennuu akka qabu waamicha godheera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Siifan Hasan atileetii dubartoota cimtuu bara kanaa ta'uun filatamte. Siifan Hasan atileetii dubartoota cimtuu bara kanaa Awurooppaa ta'uudhaan filatamuu ishee Federeeshiniin Atileetiksii Awurooppaa beeksise. Federeeshinichi ergaa onkoloolessa 7 bara 2014 fuula Tiwiiterii isaa irratti barreesseen akka ibsetti Olompikii Tookiyoo ji'a muraasa dura adeemsifame irratti dorgommii fiigichaa gosoota sadiin hirmaattee gosa sadanuunuu meedaaliyaa kan argatte Siifan injifannoo gonfatte kanaan atileetii dubartoota cimtuu Awurooppaa bara kanaa ta'uu dandeesseetti. Atileet Siifan Hasan wal dorgommii Olompikii Tookiyoo irratti fiigicha fageenya meetira 5,000 fi 10,000 tokkoffaa taatee injifachuudhaan badhaasa meedaaliyaawwan warqee 2 yoo gonfattu fiigicha fageenya meetira 3,000 ammoo meedaaliyaa naasaa argatteetti. Dabalataanis dorgommii fiigichaa fageenya meetira 10 biyya Neezerlaanditti taasifame irratti hirmaachuun riikerdii duraan ture cabsitee riikerdii haaraa galmeessisuun walqabatee atileetiksii Awurooppaatiin beekamummaa olaanaa argachuun filatamuutu himame. Atileet Siifan Hasan Oromiyaa godina Arsiitti kan dhalatte yoo taatu dhalattee ganna 13tti biyya Itoophiyaatii akka baatetu himama. Atileet Siifan Hasan yeroo ammaa lammummaa ishee geddaruudhaan biyya Neezerlaandiif fiigaa kan jirtu yoo ta'u afgaaffii yeroo darbe miidiyaalee waliin gootuun sadarkaa yeroo ammaa siyaasni Itoophiyaa irra jiruun hawwii Itoophiyaaf fiiguu akka hin qabne ibsitee gaafa Oromiyaan walaboomte Oromiyaaf fiiguuf fedhii akka qabdu dubbachuun ishee kan yaadatamudha. Wabii Waaqootu qindeesse. Hanqina nyaataarraa kan ka'e Tigraayitti namoonni akka re'ootaatti wayita baala mukaa nyaatan mul'achuun himame. Naannoon waggaa tokko guutuuf waraana mootummaa Itoophiyaa loltoota Eertiraa fi milishaa naannoo Amaaraan marfamtee jirtu Tigraay keessatti sababa hanqina midhaan nyaataa mudateen namoonni wayita akka re'ootaatti baala mukaa nyaatan mul'achuu Reuters maddeensaa wabeeffachuun gabaaseera. Lola mootummaa bilxiginnaa fi gareen waraana mootummaa waliin ta'uun humnoota Tigraay haleelaa jiraniin walqabatee uummata Tigraayitti gochaaleen suukaneessaa raawwatamaa kan turan yoo ta'u magaalaa uummanni miliyoonni walakkaan keessa jiraatu Maqalee keessatti haati ilmoo ishee waan nyaachiftu dhabdee of ajjeesuu ishee kan hubate Associated Press waan baay'ee gaddisiisaa laphee namaa cabsu jechuun gabaaseera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma gammaa ture. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.
lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Harka fuune akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya lafaaf lafee har'aa qabannee dhiyaanneerra. Oromoon warra gamnummaan itti firoomaniin lafaa fi qe'ee isaa saamamee labataa fi lafee itti cabaa as ga'e. Barreeffama kana kan nu gumaache Faayituu Wadaajooti. Kan gulaale Duubee Wayyeessaa, kan isin biraan ga'ummo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Finfinneen dachee Oromooti. Handhuura Oromiyaa fi giddugaleessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Qe'ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Sooraa Loomee, Galatee Asheetee, Axalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati. Qe'eewwan kunneen erga mancaafamanii ganna 100 ol ta'eera. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin qe'eewwan kana keessaa kan gosa eekkaa qe'ee Abeebee Tufaa Araddoo ilaallaa haga xumuraatti nu waliin tura. Ijoollee baddaa shaggar kan akka buunaati taraadanii kan akka buunaati taraadanii. Finfinneen yeroo teessoo Minilik taatee tajaajiluu eegalterraa kaasee qonnaan bultoota Oromoo nyaachaa, buqqisaa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromummaa dhabamsiisaa sadarkaa amma irra jirtu kanarra akka geesse beekamaadha. Tooftaan ittiin Oromoo Finfinnee irraa buqqa'ee baay'ee walxaxaadha. Akka tooftaa olaanaatti kan dhimma itti bahamaa ture jaarsummaa fi firoonfachuudha. Mootonni Habashaa waan humnaan hin dandeenye tokko jaarsummaa itti erguudhaan garaa laaffifatanii waan barbaadan argachaa turan. Kan biraa firoonfachuudha. Maqaa kiristinnaa kaasuu jedhuun guddifachaa, harma hodhaa fi kan kana fakkaatanitti fayyadamuudhaan firoonfachuudha. Firoonfachuu kana keessallee jaarsummaan ni jira. Akkasiin nama Oromoo jajjabaa of harka galfachuun dhabamsiisaa fi dagachiisaa turan. Oromoon siyaasa shiraatti muuxannoosaas aadaas waan hin qabneef hammeenya jaarsummaa fi firoomuu keessatti hammatametti dafee dammaquu hanqachuu irraa kan ka'e biyyasaa, qe'eesaa, eenyummaasaa saamamuuf saaxilamee gaabbin hireesaa taate. Bara mootummaa Minilik keessa Oromoota Finfinnee irratti waan raawwatamaa ture ni dubbanna yoo jenne imimmaantuu nama hudha. Hammeenya gurguddaa dubbachuuf nama sururutu uummata irratti raawwatamaa ture. Fakkeenya muraasa kaasuuf tokkoffaa ayyaanoo turaa gibirri guutuu fi dhabee hir'isee Minilikiif geessinaan harki irraa murame. Kan lammataa Saafoo Kaloo yoo garaa naaf laafe jedhee Minilikitti harka kennatus booda harkasaa dhabe, harka irraa mure. Saafoo Kaloo soorummaan namni itti qixxaatu hin jiru jedhu yeroo sanatti. Kanarraa kan ka'e barasan hortuu akka Saafoo Kaloo, loltuu akka Jaarraa Matakkoo jedhamee mammaakama ture. Kan sadaffaa Buttaa Lookoo gibirri irboon lama jalaa hirrannaan isa wajjin nama 19 harka irraa muran. Kan afraffaa Guraaraa Lataa fi Lataa Gadaa jiraa awwaalaman. Kan shanaffaa gosa warra ganuu jedhaman Minilik garba godhatee boodarra jalaa badanii waraanatti bananii kanumaanis warra ganuu akka jedhaman dubbatama. Kan jaaffaa nama nyaarrisaa wattuqu aangoo mootummaatiif waan sodaatamuuf jiraa akka loonii qalamaa ture. Kan torbaffaa Ayyoon Da'oo Guraaroo Bulloo jedhamtu takka duutee bakka awwaalchaa dhabdee torban lama reeffi mana taa'e. Sababni bakka awwaalchaa dhabdeefis kiristaana waan ta'uu dhabdeefi Oromoon giddu galeessa Oromiyaa addatti akka dur awwaallatutti dhorkame. Amantii karaa Minilikiin dhufu akka fudhatu yoo dide akka hin awwaalamne taasifamaa tureera. Nama du'e bataskaanatti awwaaluun dirqama kan ta'es dhufaatii Minilikiin boodaa jechuudha. Kan saddeettaffaa Guraaraa Dooyyoo haadha manaa isaa wajjin jiraa gubaman. Kan saglaffaa Qajeelaa Dooyyoo Finfinnee naannawa Birbirsa Gooroorraa haadha manaa isaa waliin jiraa gubaman. Kurnaffaa Shubbuu Ejersaa Boolerraa dhaabbitti harkaa fi miila irraa mummuranii ajjeesan. 11ffaa Galatee Asheetee Jaarsorraa hudhanii ajjeesan. 14ffaa Qaxalee Jaatanii Kolfeerraa nyaata dhorkanii ajjeesan. 15ffaan Sooraa Loomee Boolerraa tumanii ajjeesan. 16ffaa Tufaa Araddoo Araqeedhaan ajjeesan. 17ffaa Abeebee Tufaa Eekkarraa sardiina summaa'ee nugusarraa siif ergame jedhanii karaa Phaaphaasitiin itti kennanii nyaachisanii ajjeesan. Mee waan Oromoon naannawa Finfinneetti ta'e keessaa seenaa Tufaa Araddoo fi kan ilma isaa Abeebee Tufaa akka fakkeenyatti fudhannee
akkamitti akka lafa isaan irraa buqqaan gaditti xinnoo bal'isnee haa ilaallu. Ka'ee haabee dura karaa deemtuun deemaa dudubbatti karaa deemtuun deemaa dudubbatti. Tufaa Araddoo gosa Oromoo Tuulamaa keessaa kan warra eekkati. Tufaan gosaan abbaadhaan tuulama ta'ee daallee irraa dhalata. Torban eekkaa jedhama. Kunis daallee, galaan, wabarrii, boolee, gawwaasaa, anqoorcaa, madaroo jedhamu. Hangafa eekkati. Bulchiinsi lafti isaan bulchaa turanis tulluu Ereri'as hanga daangaa warra Manzee gara Ankoobaritti achi siqa. Garanaan Tufaamunaa warra Salaalee fi warra Gullallee waliin akka waldaangessan hima seenan isaanii. Hora Finfinnee Oromoonni ilmaan Tuulamaa horii obaafatan qabiyyee warra eekkaa jala akka tures ni beekama. Adeemsa keessas Tufaa Araddoo hora Finfinnee kanarratti ajajaa ture. Namoonni hora kana obaafatan horii dhibbatti horii tokko gibira Tufaa Araddootiif kaffalaa turan jedhama. Oromoon Minilik ofitti hin galchinu jedhee lolaa kan ture yoo ta'u, Raas Goobanaan lolaanis sossobaadhaanis Sidaamni Minilikiin hoogganamu akka Oromoo mo'u kan taasise ture. Goobanaan Araddoo sossobee dadhabee ture. Araddoon Tufaa bakka buusee kan du'e yoo ta'u, yeroo kana Tufaan waraana Sidaamaa yookiin Amaaraa mo'ee ari'ee ture. Akkuma ta'etti jaarsummaadhaan Tufaa qabanii malaan isa mo'anii Minilik yeroo duraaf gaara Inxooxxorra qubate. Tufaa Araddoo yeroo duraaf diinni karaa warra Manzee seenee lafa diriiraa Finfinnee irraa kaasee hanga Dabrasiinatti jiru akka hin fudhanneef waraana gurguddaan lolaa ture. Diinni karaa warra Manzee dhufu kun warra Ankoobar warra Minilik fa'aa akka ta'an seenan ni addeessa. Akka obbo Tadilaa Odaa Tufaa Araddoo yeroo tokko dhaabbata miidiyaa OBS'tti himanitti Tufaa Araddoo loltoota hedduu qaba waan tureef hedduu sodaatama. Minilik gaafa mana hidhaa Tewoodiroosii biyya Gondor irraa badee dhufe Tufaa Araddoo akka isa dhoksuuf jaarsummaa ergatee akka kadhachaa ture ni himama. Haaluma kanaan gaara Inxooxxorra qubachiifame. Yeroo sana lubbu baafannaaf achi akka qubatu godhamuutu dubbatama. Minilik naannawa Ada'aalii banitti Oromoo biraatu dhokse warri jedhanis jiru. Gama biraatiin Tufaamunaa fi Tufaa Araddoo qaawwa alagaan isaanuma wal cabsisiisuuf beekaa isaan gidduutti uumeen darbee hora Finfinnee kanarratti wal lolaa akka turan illee ni himama. Dhimma qubannaa Minilik ilaalchisee basaaston isaa kan yeroo san turan Tufaamunaa fi Tufaa Araddoo gidduutti shakkii akka uumaa turanis ni himama. Innis Minilik loltuu fi qawwee qabateeti na dhoksaa jedhee kooluu galtummaa kan gaafate. Warra gidduu obbolaa lamaanii Tufaamunaa fi Araddoo deeman immoo Tufaamunaatti akka Tufaa Araddoo Minilikiif eeyyamee as dabarseetti itti himu. Tufaa Araddootti immoo akka Tufaamunaa dhaqee Minilik fideetti itti himaa turan. Shakkii kanaan osoo jiranuu Tufaamunaa farda waraanaa akka Minilikiif kennetti Tufaa Araddootti himama. Kanaaf ati immoo ilma tokko naaf ergi ani maseena waan ta'eef mucaa hin qabu nan guddifadha jettee Xaayituu Buttul Tufaa Araddootti jaarsummaa ergatte. Minilikis Tufaadhaan abeebee ilma kee naaf kenni jennaan akkamittan ilma koosiif gabbara jedhee mormus dhiibbaa jaarsummaa makatee irratti godhameen ilma isaa kenne. Minilik milkaa'ee abeebee daa'ima waggaa 7 fudhatee kiristinnaa kaase. Yeroo kanatti waraanni Tufaa Araddoo Minilik Inxooxxorraa akka gadi hin buune ittisee sanii gadi immoo to'ataa ture. Tufaan duunaan abeebeen mana Minilikitti guddate abbaa lafa eekkaa ta'ee akka dhaale himama. Tufaa Araddoo ilma isaa Minilikiif kennuu isaatiif sababni biraa aarii Tufaamunaas of keessaa qaba. Kanaaf ilma isaa abeebee Xaayituuf kenne. Firoomni Tufaa Araddoo fi Xaayituu fi Minilik gidduutti guddifachaa hiraa kanaan hanqaaqame asirraa ka'ee jechuudha. Afaashiitis nuun galu itti dubbannaa nyaara bubbutti itti dubbannaa nyaara bubbutti. Xaayituu lugni yookiin miilli ishee ni dhiitaa ture. Kanaaf bishaan ho'aa hora Finfinneetti yoo dhiqatte akka fayyitu itti himamnaan abeebee Tufaa gara abbaasaa Tufaa Araddootti bishaan hora Finfinnee hayyamsiisuuf jaarsummaa ergamee ture. Silaa abbaan ilma didaaree akka deemtee dhiqattu hayyamameef deddeebitee yommuu dhiqattus miilli ishee fooyya'aa fi akka dhufe himama. Haalli firummaa kanumaan odoo jiru ammas ergaan Xaayituu inni lammaffaa gara Tufaa Araddootti karaa ilma isaa abeebee Tufaa dhufe. Miilli koollee baay'ee naaf fooyya'eera xabala baay'ee eebbifamaadha. Garuu guyyaa guyyaan gara Inxooxxorraa gara hora Finfinneetti marmaarsinaaf gamee hamman fayyutti bakkuman bulu adaraa gadi siqeen godoo buufadhaa jettee eeyyama gaafatattee eeyyamameef. Gadi siqtee mooraa amma yuunivarsiitiin Addis Ababaa jedhamu irra jirutti godoo buufattee deddeebitee dhiqachaa turte. Bakka sanaafis maqaa Addis Ababaa jedhu akka baafte himama. Haala kanarraa kan ka'e maqaan Finfinnee jijjiiramee lafti Oromoo Addis Ababaa jedhame. Dhufaatii Minilikiin dura lafti giddugaleessa Oromiyaa kan amma Shawaa jedhamuun beekamu kun Dirree Saawaa jedhamaa ture kan jedhan jiru.
Firummaan Tufaa Araddoo karaa ilma isaatii baay'ee dabalaa dhufeen Minilik fa'aa ammas bakkuma amma jiran kana akka turan jaarsummaan dhaqame. Sababni Xaayituu asuma turuu barbaaddeef gaafa Inxooxxoo irratti qorratu naaf game maaloo as naaf wayyaa taphalli keessanis na fayyiseera waan ta'eef nan turaadha. Tufaa Araddoos eeyyameeraaf. Silas firoomanii hin gamnooman mitiiree Xaayituun gaafa tokko Tufaa Araddoof araqee ergitee fi erga gaafa araqee dhugee Tufaa Araddoo fayyaa dhabee akka du'e dubbatu warri seenaa isaa dhagahan. Ilmi isaa guddifame kan boodarra qe'ee abbaasaa eekkarraa fonqolfamee Abeebee bulchaa Wallaggaa godhamee muudames hiree wal fakkaatutu mudate. Bara mootii Hayila Sillaasee ammoo bulchaa Arsii Sigoona jedhanii ofirraa fageessan. Yeroo kanatti firoonni aantee fi gosti isaa hedduunis buqqifamanii kutaalee Oromiyaa adda addaatti baqachuuf dirqamanii turan. Dhumarratti Abeebeen nyaata summaa'e kan masaraarraa ergameef nyaachuun muddee bultii 7 akkuma abbaasaa harka namaatti du'e bultii 8 bara 1918 Diimaa Goorgis bakka jedhamu Arsiitti awwaalame. Haala firummaa fi jaarsummaa shiraan guutame akkasii keessatti Finfinnee keessaa lafti amma masaraan Itoophiyaa Minilikiin ijaaramee jiruu fi mootummaan Itoophiyaa ammayyuu miidhagsee dhimma itti bahaa jiru kun dabaan kan saamame ta'uu hubachuu barbaachisa. Lafti kun haqni ummataa dabeeti. Oromoon akka sabaattis akka gosaattis cabeeti kan humnaa fudhatame. Haqni akka dabetti nafu, Oromoonis akkaa fi bakka cabetti nafu. Araarri waliigalaa biyya kanatti hin buune. Bu'uurri biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu irratti ijaaramte dabaan kan guutame. Kan saboota cabse ta'uun yoo jala murame fudhatama hin arganne Itoophiyaan akkuma jeeqamtetti hafti yookaan ni diigamti. Itoophiyaan nafxanyoota qofa gammachiistu umurii dheerachuu hin dandeessu. Itoophiyaan kan itti fufuu dandeessu yoo dhugaan Oromoo deebite, yoo saboonni biyyattii waliif galan, yoo bilisummaan, walqixxummaan, abbaa biyyummaa fi sabdaneessummaan ilaalcha haaraadhaan mirkanaa'e qofa. Falaasamni yookiin yaadni bu'uura Itoophiyaan ittiin ijaaramte gariin kijibaa, gariin sheekoo fi jetteedha. Itoophiyaan akkasitti ijaaramte kun ammoo olaantummaa Amaaraa qofa kan warreen biraarratti feetedha. Kun garuu haala qabatamaa amma jiruun waan fuulduratti Itoophiyaa deemsisuu miti. Alkawarra hangafa hora shaggar maqaa jijjiiranii hora shaggar maqaa jijjiiranii. Egaa kan qe'ee Tuulamaa kanneen akka Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Shubbuu Ejersaa fi Abeebee Tufaafaa balleesse sirna Miniliki. Sirni Oromoo Tuulamaa Finfinneerraa balleessee bittinneessee Oromoo qubachiise sirna Miniliki. Sirni abbootii keenya harka muree fi haawwan keenya harma mure sirna Miniliki. Sirni saboota biyya kanaaf maqaa arrabsoo baasee salphisaa ture sirna Minilik ta'uun seenan ragaadha. Sirni eenyummaa sabaa fi sablammootaa balleessee eenyummaa saba tokkoo qofaan Itoophiyaa ijaare sirna Miniliki. Sirna akkasii kana egaa mootummaan Bilxiginnaa Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kan deebisee dhaabuuf ifaaju. Sirna kana egaa gorsaan Abiy Daani'el Kibrat Piroojeektii Minilik fixuu dadhabe ficcisiisuufan Abiy gargaaraa jira jedhee kan ifatti nutti hime. Walumaa galatti dabni sirna nafxanyaa bara Minilik hundaa'uun Minilikii fi warra isa boodatiin raawwatame kiisamuu qaba. Qe'een abbaa qe'eetiif yookiin ilma isaatiif deebi'uu qaba. Abbaan biyyee fi abbaan biyyaa barbaadamee kiisamee qe'ee fi biyya ofiitti deebi'uu akka qabu amanuu feesisa. Kun seera Itoophiyaa fi seera idil addunyaa biyyattiin raggaasifattee fudhatteen waan utubamee fi karaa haqni ummata buleessa lafasaa buqqa'e ittiin tikfamu keessaa isa hangafa. Kanaafuu masaraan mootummaa kun bakka Oromoo yookiin saboonni biyyattii dhaqanii bakka seenaa moototaa ittiin baratan, madaa Oromoo fi Oromiyaa ittiin tuttuqan otoo hin taane lafa abbaa qabu kan abbaafis deebi'uu qabudha. Mootummaa federaalaa masaraa amantaa fi seenaa xuraa'oo irraa bilisa ta'e kan ummata biyyattii madaalu kan sabdaneessummaa calanqisu magaalaa Finfinnee keessaa iddoo biraatti ijaarrachuu ni danda'a. Ijaarus qaba. Qe'een abbaa qabdi. Xumuree nagaatti. Galma keenya shaggaarii eenyu dhiigee gojjoo Tufaa Munaa eenyu dhiigee gojjoo Tufaa Munaa. Anuutiif ga'ee jira maaliif hirkitee bochanaa dura maaliif hirkitee bochanaa dura. Yeroon gecha yaalammi kan qomoo ofiin wal barbaadanii kan qomoo ofiin wal barbaadanii. Ijoollee baddaa shaggar kan akka buunaatti taraadanii kan akka buunaatti taraadanii. Ka'ee Abeebee dura karaa deemtuun deemaa dudubbatti karaa deemtuun deemaa dudubbatti. Afaan ishiitiif nuun galu itti dubbannaa nyaara bubbutti itti dubbannaa nyaara bubbutti. Alkawarra hangafa hora shaggar maqaa jijjiiranii hora shaggar maqaa jijjiiranii.
facee fi arrabsa yoo bo'aan qotee bulaanii dhiiga qabaa imimmaanii. Koyee facee fi arrabsa yoo bo'aan qotee bulaanii dhiiga qabaa imimmaanii. Guyyaa dhufaaf darban oollee ilma yartuu kaanu miite galtuuf gantuun olu taaltus warri baaqee dhiyaate diina ijaan eeggachaaka dhoskaa wal jabeeffachaaka gadaan jibannooti wal dhaga'uuf wal ijaaru dirqa malmaan oromooti. Gadaan jibannooti wal dhaga'uuf wal ijaaru dirqa malmaan oromooti. Eebbaayyuu qabanneeti karaa gadaatirra deemna nagaan galcheenu bobbaasa ayyaantummaa warra keenya. Eebbaayyuu qabanneeti karaa gadaatirra deemna nagaan galcheenu bobbaasa ayyaantummaa warra keenya. Gadhiisi farda kee waan ofii kiyyaa daalee sakaalinii wal waamachuu namaa wal dubbisuu namaa yaa qoboo kiyya qarreetti yaa'anii wal adamsuu sabaa wal haamachuu sabaa yaa qoboo kiyya takka bu'aan qabu isa dhugaa qabu dhugaa isaa kennanii yaa qoboo kiyya araaramuu qabu. Yaa gurbaa sitti wayyuu fardeeni tolanii wal dhagaahii oromoo ofii wal aleeluuni kan qabu bu'aa gaafa chaartaararra baraa alagaa sitti marse kan qabdu tanaasii harka bute akka kan kolfaan taane adaraa. Illeen qacalee ganaa ol guddattu seenaa dubbisa waan baay'ee hubattu oromoo milkii ganama laallata ayyaantuu ilma dheeroodhaaf galata. Illeen qacalee ganaa ol guddattu seenaa dubbisa waan baay'ee hubattu oromoo milkii ganama laallata ayyaantuu ilma dheeroodhaaf galata. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.